والله وبالله أنا نما جيسي سنبيخو أنا قام ورا نسياتي الراس بروس قام ورا نسياتي مالي ورا جيسي خان بلاس يكاين بيخو أين وقت أنا سنبيخو نمني نبيخو ورا نسياتي الراس بروس إساني وجه ننجر والله وبالله. أوكي قامنا جيسي نينيو تيجات. أبون قام جيسي قام موتوماتي خان كان دقيت. قام موتوماتي ردواتي مو خاد جيسي قام خمرة. قام موتومان لأنه سومالي أكتي خاد بدمي جرامي كن. أوكي. سنيفوتي قاموا تيجي جيسن يوجين بجتون وجين وجتا صون تهين ييجا أبارا وانتي ييجا تكلي أخنين كابو قام ورا نسيها وجينين كابو ديناول الراس بروس ثاني وجينين جرا الراس بروس. تينكو يه. دافي تيجي توف. أتلين قديسين سيجالة تيفردا يا ربي جيس سجنتا بل إن أنا سكجاري نياسو إن ديناول خين. تاي أكيد الفيديو رتي. waan nuti keessaan dalagaa jirru quba qabdaa jaallee jetteeni turte. Was joollee keenya jiru. Nuti wanti warra laal bakka nuti jette sanii fi waan dalagaa jiru bakka san gaafii lama nuti warri jette sii fi eenyu wanti dalagaa jirtanoo maali? Was nuti hoggaa siin jiru joollee teenya tan artistoota wanni godhaadhaa jirru dhimma nasiyaa kanarratti bulchiinsi maal godhutti akka jiruu fi dhimma kana akka dafanii fituu qaban keessattuu gizee hunda sooshaal miidiyaa irratti gizee agarru dhimmi kun xumuramee mirgi isaanii likkitti eegamee gaafiin isaan gaafatan likkitti gaafii isaanii gaafii sirriiti gaafii kanaaf deebisaa gahee akka harkachuu qaban nuti puush godhu jirra hanga dandeenyutti mana abbaa gadaas dheegaa bulchiinsa biraas dhagaa godhu jirraa jechuudha. Waa'ee gartee amma dhiigasii hamma kaaste kanarratti mana abbaa gadaa dheeyinee isaa wajji wal qunnamnee jirra jette yeroo meeqa mana abbaa gadaa dheeyite ati fakkeenyaaf akka mataa feetiitti eenyu fa'aa wajjin dheeyitee bakka san ani namoota bakka san dhaqani kun amma kana ragaa wajjin sii fida nama sanillee yaammadheetiin sii fidaa jechuudha miidiyaa irratti asumarratti dubbachuun hin danda'amu waan ta'eef ijoollee jireette. Ayyee mana abbaa gadaa tanaan dura isaanumaa wajjinuu isaanuu fuudhee geesseen hin beeka itti aansee ammas obboleessa kiyya dursaa miti isaan wajjin deemee dhaqeetiin jira. Deebi ammas saayibootan kiyya kaniin maqaa tuquu hin dandeenye isaanii wajjinis dhaqee mana abbaa gadaa wajjin bira dheenee akka inni nama tokko tokko ilaalama nama tokko tokko ani niin beekan ijoollee sanii naa himte viidiyoo illee ni jirti meel isaan keessaa mee nama tokko naa tuqe nama akka ragaatti. Fakkeenyaaf amma khaliifaa fudhachuu ni dandeessa. Khaliifaadhaa wajjin wanti mana abbaa gadaa dheeyitanii fi dhimma nasiyaa kana moo dhimma biraati amma dhimma biraa irratti illee gartee yeroon dheeyitanii jirti dhimma kana irratti dheeyitanii abbaa gadaati wajjin waan haasofitanii jira jaamaa kiyaayi dhimma nasiyaa. Abbaa gadaa wajjin haasa'uudhaaf dhimma kana irratti abbaan gadaa hin turre garuu namoota achi wajjin jiranii jira abbootii gadaa wajjin haa jiran isaanii wajji garuu haasofnee jirra. Abbaa gadaati wajjin haasofne. Abbaan gadaa hin jiru nuun jaanii ture haa. Guyyaan hin dhaqu jechuudha. Eenyu faana warri bakka san turanii warra abbaa gadaatii gajjira keessa. Maqaa isaaniin yaadadhu simuun hin dandeenya guyyaa biraa. Okay ayyee. Tabiraa viidiyoo sana irratti wanti jette takka sablammii walitti hin buusinaadha jette. Sablammii walitti hin buusinaa warri jetteeni namoota gartee waa'ee nasiyaa gaafatu warra achi sibira jirurraa kaasee hanga gubbaatti warra jiru jechuudha warra biyya keessaas biyya biraatiis warra jiru guutuudha. Sablammii kan walitti buutu erga namni ajjeefame booda haqa isii gaafachuudha moo namoota okay diinaawul laalasirratti sammuu tasgabboyteen qalbii tasgabboytee yoo ka dhaggeeffannu taate sablammoota wali buusuun mirga gaafachuudhaaf mirga nam takkaa gaafachuudhaaf nama wajjin osoo hin taane tasgabbiidhaan akkumaan reefuun tana dubbadheetti tasgabbiidhaan waan barbaachisu hundaa'u bulchiinsa keenya namoota qaama dhimmi ilaallatu gaafachuu ni dandeenya. Sablammoota wali buusuu garuutu akkanatti gaarii miti jechumaan biyyi teenya Dirreedawaan biyya beekumsaa akka hin taane nagaan akka wanni nuti nama bobbohee galu lubbuun nam takkaa akka waa takka hin taane nama jaalatu keessaa tokko waan hin ta'eef kanuma kan hin jee'uu barbaade. Egaa fi kiyyallee ni faa saarroo kiyyaa erga namni ajjeefame booda haqa namaa gaafachuutu saba walitti buusuudha moo nama magaalaa san kan namaa namnummaa lubbuun namaatu takka bahuu hin qabdu namni amma gaafsan rakkina kana uume qaama mootummaati.
hanga dandeenyutti qaamni mootummaa keessa namoonni jiranis akka sabaa fi sablammoonni walitti hin buuneef isaanis gumaacha gama isaanii godhuu qaban hawaasni keenyaas akkasuma gumaacha godhuu qaban yaada jedhu yaadni kiyya gabaabdumatti san. Ayyee taate sabaa sablammoonni ammaan tana gaa haala amma jiru kanatti walitti ni bu'amoo walitti hin bu'ettee yaaddu wantiin kana si gaafadhee fi michoo san qaama biraatu ajjeese jettee qaamni ajjeesan hanqa ammaatti qoratamee ifan baadee baatii sadii keessa jirra haala amma jiru kanarree sabaa sablammoonni walitti hin bu'u yaaddoon takkaa sudaan akka gama kanaan qabdu maali? Obboleessa kiyya diinaa ol. Gaafii mootummaa gaafachuu qabdu na gaafatte. Anama booda waa'ee artii na gaafadhu sa'ee kiyya. Ani waan laali waanuma ati jettira dhaabbadheetiin siin jee sabaa sablammoota gaafii walitti hin buusinaa waan jette amma michoon ajjeefamtee michoo namni ajjeesee gartee biyyee jala buuse tana haqasii gaafachuun sabaa sablammoota walitti buusuudha shoortii dhiyooke. Dhimma isii gaafachuun akkamiin walitti buusuudha nutu gaafachuu jirra. Nutu gaafachuu jirraa bar. Viidiyoo irratti kasattee bar viidiyoo. Isaan waan biraati amma laal waan diinaa ol waan ati hin beekne jira. An amma hawaasaaf kana dubbachuu hin barbaanne. Kanaafuu ani mirga isii gaafachuu yoomiyyuu taanaan nuti illee jee barreeffuun tana hanga dhumaatti wajjin jirraa isaanii wajjin. An abbaan asiyaatiif ilma har'arraa eegalee quba qabadha. Ilma waan barbaachisu hunda cinaa dhaabbadhee an tanaan duraas obboleettii Sidaa Rahmaa bilbila kannee fi bakka barbaachisu si wajjin deema hanga xumuraatti isin wajjin tura hanga wanni dhimmi isii kun goola bonutti isin wajjin jira jechuu kiyya isinirraa mirkaneeffachuu ni dandeessaa jechuudha. Kanaafuu obboleessa akkasiin naa hubadhu. Ayyee shaarroo kiyyaanii gaaffiin asi gaafachaa jiru ammallee irra deebiitiin si ibsa. Waan ati viidiyoo irratti dubbattee fi yaada hawaasni kaasu qofaan si gaafachaa jiran gaaffii dhuunfaa kiyyaa waan na fakkaate takka keessan gooneen qaammaatti. Wanta xumuraatti ta'e keessaan godha jee yaadu. Meebii bakka takka takkatti bakka ifaatiin godhanitti qofa ittiin daddabalee tumaan si ibsee akkas deebistus godha. Ayyeeta biraa yeroo gabaabaa booda oduu gammachiisaadhaan gabbahuu deemnaa dhimma nasee irratti. Gaafuma ammaree Hussein dhaabbateetti si gaafadhe oduu gammachiisaa dhiheenyatti dhaga'uudhaaf oduu gammachiisaa yoo rabbi jee bulchiinsi Dirreedawaa isaaniif waada galee jira. So baallama qabatee jira jechuudha. Baallamni san keessatti waan gaariitu jira waan jiru abdii guddaa waan hin qabuuf oduu gammachiisaan as baanaan jeemi gaafuma as baanee dhageessa kaadiina.